Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kana qabannee dhiyaanneerra. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti hidhattoonni aanaa tokko guutuu dhuunfachuu fi nama ajjeesu. Darbii mana qotta bidda kaan booddee makiinaa hundumaatti jibbii keessatti kubbuu booddee karaa Fincaaqoo fi Beelloora naannoo hojjettoota koronaatiin jira fuudhee kaakkaatti baqatee jiru. Wallagga Lixaa Najjootti walitti bu'iinsa lafa albuuda baasanitti uumameen lubbuun namaa darbu. Dhaquun keenya sirriidha kan nanneef uummata ajjeesuu hin taane haala jirutti ifne seerummaa naannoo sana jiru dhabamsiisuudhaaf kan filanne. Bulchaa aanaa Najjootii bal'inaan itti deebina. Baankiin Intarnaashinaali Oromiyaa Bahar Daaritti haleelamuu dabalatee odeessaalee gaggabaaboo biroos harkaan qabaa. Aan Beekaa Toomaati. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashiitti haleellaa hidhattoonni raawwataniin magaalaan guddittii aanaa Seedaa Diizaa jedhamtu guutummaan guutuutti to'annoo hidhattootaa jala jiraachuu koomishiniin poolisii naannichaa beeksise. Haleellaa kanaan namootni hedduun yoo ajjeefaman hedduun gara aanaalee ollaatti baqachuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa galgala baaseen haleellaa hidhattootaa kanaan aangawoonnii fi hojjettoonni waajjiraalee mootummaa ajjeefamuu fi butamuu odeeffadheeraa jedhe. Habtaamuu Xababuu gabaasa qaba. Qabeenya keenya guutummaan barbaadeessanii ani kan qabeenya kootii miti namoota isaan fuudhaan waddanyoota ijoollee kana jalaa qalanii qalina kana asoola. Ijoolleen hundi hojiin hin galannee guddannee bakka sararaasa irratti naqanii kan sakaaniin qalanii kan bakka. Namatti dubbanni hin qabne eenyu tokko yoo jira bakka. Mootummaan sun beekuun kiise waan ta'eef eenyu tokkotti dubbachuu jechuudha. Obbo Taklee Tibbaa jiraattota naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Seedaal haleellaa hidhattootaa baqatanii gara naannoo Oromiyaa magaala Mandiitti baqatan keessaayi. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Seedaal keessa waggoota 17 akka jiraatan BBC'tti kan himan Obbo Takleen kibxata ganama wayita hidhattoota fi humnootii mootummaa gidduutti dhukaasnee galu maatii fi hojjettoota isaanii waliin hoteela isaanii keessa turan. Manni kun hoteela hojjetachitti namoota warra kaaniin dergootu jira. Dergoo man qabaa dergoo keessaa namoota 10 ol namkeetti fuudhanii deemanii kanaa waaqayyoon hambisee ergi mana qotta bidda kaanii booddee makiinaa hundumaatti jibbii keessatti kubbuu booddee karaa Fincaaqoo fi Beelloora naannoo hojjettoota koronaatiin jira fuudhee kaakkaatti baqatee jiru. Lola dhukaasaa hidhattoota aanaa Seedaal magaala Diizaa weeraranii fi poolisii humna addaa naannoo Beenishaangul Gumuz akkasumas milishoota gidduutti taasifameen lubbuun namoota nagaa fi humnooti nageenyaa hedduu darbuu jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan BBC'tti himaniiru. Komishinarri ittaanaa poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaa Injifataa gama isaaniitiin magaala guddoo aanaa Seedaal kan taate magaalli Diizaa guutummaan guutuutti to'annoo hidhattootaa jala ta'uu himan. Hidhattoonni kun immoo Goodeen jedhamuun kan beekamanii fi aangoo humnaan qabachuu kan barbaadan akka ta'anis himan. Gara magaala Diizaa seenanii lubbuu namaa darbee fi qabeenyi manca'e hagam akka ta'e baruu akka hin dandeenyes himanii jiru. Achi seennee qabatamaan nama meeqatu du'ee humna farraa riphee lolaa meeqatu du'ee poolisii meeqatu du'e kan jedhuuf ragaa qabatamaa hin arganne. Humni nageenyaa keenyas kallattii garagaraan bittinnaa'ee bosona keessatti argama. Raayyaan ittisa biyyaa garas akka seenuuf waliin haasofnee jirra. Komishinarri ittaanaa poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaa Injifataa bulchaa aanaa Seedaal dabalatee hojjettoonni caasaalee mootummaa baqachuu isaanii himan. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa kaleessa waarii baaseen humni hidhate kun jiraattota hojjettoota mootummaa akkasumas hooggansa aanaa fi godinaa ajjeesuu fi butuusaa akkasumas qabeenya mootummaa fi namoota dhuunfaa ibiddaan gubuusaas himeera. Rakkoon kun osoo hin uumamin dura yaaddoo qabanii fi raayyaan ittisaa dursee akka seenu jiraattonni qaamolee mootummaa gaafachuu isaanii kan himan. Jiraataan aanaa Seedaal aangoonni mootummaa dhimmichi humna keenyaa ol miti jechuun akka deebisaniif himan. Komishinarri ittaanaa poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaa Injifataa gama isaaniitiin odeeffannoon dursee isaan qaqqabuu dhugaa ta'uu himuun raayyaa ittisaa waliinis mari'achaa akka turan himan. Dhugaadha. Odeeffannoo ni qabna ture. Haa ta'u malee raayyaa ittisa biyyaa nuti hin ajajnu. Humna keenyaa ol ta'uusaa yeroo mirkaneeffannu ni gabaasna. Kanaan achi murtee isaanii eegaa turre. Qaamni raayyaa ittisaa hoogganu deebii mataasaa qabaatus akka keenyaatti garuu sababiin isaa faca'iinsi humna nageenyaa olaanaan waan tureef humna sana walitti qabanii achi geessuun yeroo fudhachuu isaati.
ምክንያት የምናስቀምጠው ማለት ነው። Kana malees humni nageenyaa naannichaa cimaa ta'uu dhabu hanqinni humna namaa fi meeshaalee waraanaa olaantummaa hidhattoonni caasaalee nageenyaa irratti fudhataniif sababa ta'uu himaniiru. Humnooti nageenyaa naannichaa iddoo garaagaraa jiran walitti qabuu fi raayyaa ittisaa waliin qindeessuun magaala Diizaa harka hidhattootaatii baasuuf hojjetamaa akka jirus BBCtti himaniiru. Odeessataanuun tibbana magaalaa Finfinneetti dhalattoonni Tigraay sababa eenyummaa isaaniitiin qofa baay'inaan hidhamaa jiraachuu maatiin himan. Finfinnee bakka garaagaraatti namoonni 800 ol sababa malee hidhamanii jiraachuu koreen namoota kanneen hiiksisuuf socho'aa jiru BBCtti himeera. Obboleessi isaa kan duraa hidhame Abdulqaadir Birhaanuu maaltu akka ta'e akkasiin dubbata. Qaddama isamuun kan maqala mootineeru torban sadii dura gara Finfinnee dhufe naannoo takla hayimaanota irraa qabanii galaanitti mankuusaa qorqoorroo irraa hojjetame keessatti kan hidhamanii jiran. Obboleessa koo gaafachuuf wayitan deemetti namoonni hedduun akka hidhaman argeen jira. Hunda haala jedhamuun dhalattoota Tigraayidha. Eenyummaa isaaniitiin waan hidhannatti fakkaata. Amma yoonaatti mana murtiitti hin dhiyaanne namni gaafatuunis hin jiru. ብዙሕ ፍርድናይ አይ ቤት ፍርድ ዝባል የለን ብሱር ዘይቲ ያቆኳር dhimma kana irratti ka dubbisne hoogganaan kominikeeshinii koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Koomaandar Faasikaa Uffantaa namoonni hidhaman jiraachuu mirkaneessanii haa ta'u malee sababa eenyummaa isaatiin namni hidhame hin jiru jedhan. በአዲስ አበባ ከተማ የትግራይ ተወላጆቹ በአሁኑታቸው ብቻ ፊንፊኔ keessatti sababa dhalattoota Tigraay ta'aniif qofa namoonni hidhaman jiru kan jedhu oduu sobaati. Namni Itiyoophiyaa keessumaa Finfinnee keessatti eenyummaa isaatiin hidhamu hin jiru. Onkololeessa 24 irraa kaasee kaaba biyyattii keessatti wanti raawwachaa ture ni beekama. Finfinnee irraa gara Tigraay deemuun lola sana keessatti milkaa'uu fi dinnaan gara Finfinneetti deebi'uun gocha shororkii fi hojii seeraan alaa irratti kan hirmaatan namoonni hedduun ni jiru. Hunda isaanii hiinee waan hin dandeenyeef warra adda duree ta'uudhaan namoota gurmeessan qarshii walitti qabanii fi waraanni akka hin dhaabbanneef hojjechuudhaan biyya diiguuf yaalan hojiin qulqulleessuu haalaan erga hojjetamee booda meeshaa waraanaa garaagaraa waliin mana isaanii keessatti qabuudhaan mana murtiitti dhiyeessaa jirra. ክላሽን ጠመንጃ ሽጉጥ እና የተለያዩ ጥይቶች ቤታቸው ጭምሮ የተገኘባቸው እያዝን ነው። dubbi himan koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Aaroon Maashoo waa'ee namoota hidhamaniiru jedhamanii koomishinichi qulqulleeffachaa akka jiru BBCtti himaniiru. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffachaa jirtu gidduutti ammoo oduulee gaggabaaboon isinitti hima. Hokkora guyyaa har'aa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti uumame hordofee baankiin intarnaashinaalii Oromiyaa damee Xaanaa miidhaan irra gahuu pirezidantiin baankichaa obbo Tafarii Makonnin BBCf mirkaneessan. Foddaa fi meeshaaleen baankichaa caccabuu kan himan obbo Tafariin maallaqni saamames ta'ee miidhaan hojjettoota irra gahee akka hin jirre himaniiru. Tilmaamni badii baankicha irra gahee ammaaf adda hin baane. Biyyoonni Afrikaa talaallii yeroon irra darbe maqsuuf akka hin jarjarre gaafataman. Dhaabbanni fayyaa addunyaa fi giddugalli to'annoo dhibee Afrikaa CDC'n kan kana gaafatan erga Maalawii fi Sudaan kibbaa talaallii doozii 70,000 ta'uu maqsuuf ta'uu isaanii beeksisanii boodadha. Qorannoowwan talaalliiwwan kunneen yeroo dheeraaf turuu akka danda'an beekuuf gaggeeffamaa waan jiraniif haala gaarii ta'een kuufamanii akka tursiifamaniif gorsinaa jedhaniiru dhaabbileen kunneen. Misaayiliin farra qilleensaa Suuriyaan dhukaaftee kibba Israa'el fuullee buufata gabbisa niwukileeraa irraa kiiloomeetira 30 fagaatutti dho'e. Naannawa Dimoonaa jedhamutti osoo dho'iinsi guddaan hin dhaga'amin durse sagaleen akeekkachiisaa dhaga'amee ture. Namni madaa yookiin miidhaan irra qaqqabee akka hin jirre gabaafameera. Oduun gaggabaabuu isaan kanneen. Odeessataanuun Wallagga Lixaa aanaa Najjootti walitti bu'iinsa wiixata darbee lafa albuuda qotanitti uummataaf humnoota mootummaa jidduutti uumameen lubbuun namaa darbuu bulchiinsi aanichaa hime. Bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tafarraa rakkoon kan uumame wayita hojii albuuda baasuu seeraan alaa dhaabsisuuf yaalametti ta'uu BBCtti himaniiru. Ammoo hidhattoonni abaa'oo shanii jedhamanilleen waan kana keessaa harka qabaachuu dubbatu. Ganda guutee diilaa jedhamu ture. Bakka addaa kan jedhamu warqeen kan ba'utu ture jechuudha. Iddoo kanarraa aanaalee garaagaraa irraa namni seeraan alaa walitti dacha'uudhaani. Albuuda kana seeraan ala namni baasu gara nama 7,000tti dhiyaata. Yeroo garaagaraatti akka achirraati gadhiisanii ba'aniif kallattii kennee turre. Garuu immoo tole jedhanii ajajamanii iddoo sana gadhiisanii ba'uudhaaf tole hin jenne. Sanarraa kaanee yaasadhumaa iddoo sanarratti marii gaggeessuuf gaafa dannu humni namni hanga 5,000
shanitti dhiyaatutu walitti qabame achi gidduudha mariidhaaf utuu walitti qabnuudhumaa gooliitu ka'ee wacatu iyyatu ka'ee jechuudha. Qaamni nageenyaa yeroo sana naannoo sana jira wanta kana tasgabbeessuudhaa fi bakkeera naanna'e humni hidhate gara biraanis naannoo sana abaa shaniin naannoo sana socho'uun jira. Gidduu sanatti kaasii banamuudhaan lubbuun namoota 3 darbee jira jechuudha achitti. Namooti afaan namni 3 madaanii isaan mana qorichaa galanii wallaanamaa jiru. Sanaan alatti waan ta'eef nu amma kanatti beeknaa jechuudha. Rasaasa eenyutu kan ajjeese? Rasaasi sun bakka inni dhuka'e hin beekamu. Dhukaasii dhukaafame sun kan eenyuti jennee murteessuun nu rakkisaa jechuudha. Namni garuu du'eera. Nuti kan dhageenye humnootuma nageenyaa isin wajjin bulchaa aanaa wajjin bakka sana turantu jiraattota irratti dhukaasee namoota kana ajjeesee waan jedhudha. Inni kun qaamni nageenyaa nuyi iddoo sana jiraanne ajaja hin kennine akka uummatattis dhukaanee ajjeefnu silaati humni nageenyaa achitti bobba'e suni namoota amma kana qofa ajjeesaniiti jechuudha. Dhaquun keenya sirriidha kan nanneef uummata ajjeesuu hin taane nuyi haala jirutti himne alseerummaa naannoo sana jiru dhabamsiisuudhaaf kan fidanne garuu rakkoo uumame sanaan namooti 3 du'uu isaanii hin beekna. Rasaasi sun garuu bakka inni irraa dhuka'e nuuniyyuu tunu ajjeese ta'e hin beeknu jechuudha. Waa'ee keenya akkuma kana gaafatama ture jechuudha. Kabira waa'ee lakkoofsa namoota du'aniiti isin amma nama 3 naan jettanii jiraattonni garuu haga nama 20 akka ta'utu du'ee jedhu. Kun soba eenyuun iyyuu gaafachuun hin danda'ama naan alatti haasaan kun haasaa dharaati soba biyya kana keessatti gurra guddisuun waan ta'ee waan hin taane ta'eera jechuun waanuma shaakalame wanta ta'e waan dhossus hin qabu mana qorichaa jiran iyyuu kunoo dabaleen sitti maaru. Namni albuuda lafa dhuunfaasaa maqaa isaatiin jirurra jiru baasee itti fayyadamuu kan dhorku seerri bahee jira. Seerri bahee jira. Qonnaan bulaan tokko lafa isaa irratti waraqaa abbaa lafummaa fudhata malee albuuda irratti seera biyya Itoophiyaa irratti albuuda lafa isaa keessa jiru itti fayyadamuu irratti seerri isa iyyamu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Yoo fayyadamuu barbaade garuu namoota naannoo isaa jiran hojii dhabaa wajjiniin irratti ijaaramee karaa seeraaf qajeelfama biyya keenyaa laficharraa albuudicharraa fayyadamuu danda'a kan jedhu jira. Seera kana cabsuudhaan kan isaanii bal'inaan itti adeemanii itti fayyadamanii jechuudha. Xumura irratti kaaba keenya Marsabiit Ardaa Saakuu bakka mataa arbaa jedhamutti dubartiin tokko duutee erga ollaa fi firri boo'ichaaf walgahee booda ogeeyyiin fayyaa koronaan du'uu ishee himuu fi maatiin ofiin akka awwaallatan gochuun ollaa guutuu rifaasise. Maatii fi jaarsoliin biyyaa ogeeyyiin fayyaa dursanii nu beeksisuu qabu turanii ammoo eega koronaan duutee silaa ofii awwaaluu qabu malee reeffa maatiitti kennuu hin qaban ture jedhan. Intalti doottoriin soddati diiramuu taadhicha. Intaltan duuba sibitaala yaalayaanii adoo yaa'u jirru intaltee doottoon hin jiran. Nu ammoo akkisiin koronaan doottuun ofirra hin qabnu. Faamiliin cuftaa cakkan jirti. Yaarmallee faamiliin nuyi faamilii siiti. Faamilii cuftii tana achillee ijoo intalti bir bultee siiti. Obboleettillee bir bultee warri sun cuftii arma galeennaani faamiliin misimaa walta maratte namni cuftuun iyyuu walta ba'uu jira. Asaaboo hojjasiin korona qabaatte faamilii sullee nama dhiib qabu. Nulleen akka jaarolee ardaa akka faamilii nullee nama dhibinu qabatu. Asaaboo dhibinu birkaani. Akka faamilii ijoollee haadhi keessa dootan birteenuyyuu yaa wallaalli. Ani Waariyyoo Jabaa intalama diiram kana hospitaala lubbuu dhabde sanatti ollahi. Nu fayyada bisii malee intalli tun korona qabdi tokkollee irraa hin dhageenye. Nu amma faamilii gaarii itti barbaanne faamilii warra galchine reefu fudhachuu dhumne ennaani isiin korona qabdi nuun jedhan goloofsifa keeyyadhaa nuun jedhan. Waan hangaafadhammoo akkisiin korona qabdu maaf nuun beeksisin yoo ammoo nuun beeksisin illee daktariin intaltaan gur dhufte reefisii kan akka waaluu malani dhufte maafi akka aadaan irreessitu. Daktariin kun dhufe wayaa ofii naqate maaf waan kana nuun tochiin. Hoogganaan hospitaala riifaraala Marsabiit Abliiban Waaqoo garuu dubartiin kun koronaan du'uu dursinee itti himne deeggarsa barbaachisaallee gooneefi jedha. Namni afaan itti beeku hiicha. Warri boruu dhufeeyyuu waliin alatti itti himne ol duudu dhugunee alatti itti himne miicuuf itti nadhee warrayyuu maaskii boksii tokko mizima fuudhee kenneefi wayaa sun tana malaati iyyuu kenni cuuf kenneefi aniyyuu ufiin naannamii akka sadeen saanitaayisaa itti kennine ufiin cuun gahinne warri itti himne walumaa yaanii galatooma yaadu qarqaartanidhaan warra fuunee body bags namaan awwaalan ta'a akka namii dhibiin danda'ee dhibii isirraan argan heekkee fi ittiinee bakka gaarii cuuf geessinee gargar ba'an ammoo hojii sun cufu qarfaa